Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa oduu keenya har'aaf qabannee dhiyaanne isin biraan geennam maduma sagantaa keenyatti nu faana turam. Oduu keenya har'aatiin magaalaa Finfinneetti namoonni gurmaa'anii weeraranii lafa fudhachuuf qophiirra turan to'annoo jala oolum. Gabaasni dhimma lixa Tigraay madaalawaa loogiin alaa fi amanamaa miti jechuun mootummaan naannoo Amaaraa komachuun waraanni bilisummaa Oromoo woboon opereeshinii maqaa farra riphee lolaan itti bobba'e jabeessee ofirraa qolachaa jiraachuu beeksisuu fi akkasumas Pirezidaantiin Faransaay amma aangorra jiran Emmanuel Macroniin filannoo marsaa duraa injifatanis filannoo marsaa lammataatiin morkattuu isaanii Mayireeniin irraa qormaanni eeggatu salphaa akka hin taane himamuu wal duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'a. Maduma sagantaa keenyatti nu faana turam. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan kan daawwattan YouTube irratti subscribe godha, daawwadha, like godha, waliifis dabarsuudhaan share waliif godha. Magaalaa Finfinneetti namoonni gurmaa'anii lafa weeraranii fudhachuuf qophiirra turan to'annaa jala ooluun dhaga'ameera. Magaalaa Finfinneetti kutaa bulchiinsa Nifaas Silkii Laaftootti namoonni gurmaa'anii lafa weeraranii fudhachuuf qophiirra turan poolisiin to'achuusaatu himame. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silkii Laaftoo aanaa 9 qaxanaa 3tti namoonni karaa qindaa'aa ta'een saamicha lafaa gaggeessuuf turan poolisiin to'achuusaa beeksiseera. Namoonni kunneen karaa qindaa'aa ta'een lafa misooma magariisaaf qophaa'e keessa yeroo garaa seenuun bosona achi keessaa jiruun karaa seeraan alaan saamicha lafaa gaggeessuuf osoo qophiirra jiran to'atamuu himameera. Namoonni saamicha irratti hirmaachuuf turan 97, dubartoonni 20 fi dhiirri 77 kutaa magaalaa Boolee aanaa 12 fi Akaaqii Qaallitti aanaalee 5 fi 6 irraa walitti bobba'an guyyaa kaleessaa ganama naannoo sa'a 12tti to'atamuun himameera. Saamicha lafaa kana keessa namoonni 150 harka qabaachuu fi opereeshinii kaleessa ganama gaggeeffame. Namoonni 10 milikuu ibsameera. Namoonni saamicha irratti hirmaatan to'annaa jala ooluun dhimmi isaanii poolisii fi qaamolee seeraan qoratamaa jiraachuun ragaan dhimmoota koominikeeshinii kutaa magaalichaa irraa argame ni mul'isa. Mootummaan naannoo Amaaraa gabaasni jaarmiyaalee mirga namoomaaf falman yakka lixa Tigraayitti dhalattoota Tigraay irratti raawwatame ilaalchisee baasan madaalawaa loogiin alaa fi amanamaa miti jechuun balaaleffateera. Mootummaan naannichaa ibsa guyyaa kaleessaa baaseen gabaasni Amnesty International fi Human Rights Watch yakka lixa Tigraay keessatti raawwatamaa jiruuf hidhattoota naannoo Amaaraa fi aanga'oota naannoo dabalatee qaamolee mootummaa komatan balaaleffateera. Jaarmiyaaleen lameen gabaasa torbee darbe waloon baasaniin dhalattoota Tigraay godina lixa Tigraay kan naannoo Amaaraa seenaan lafa kiyya jedhu keessatti yakkii waraanaa fi namoomaan qixxee ta'e raawwateera jedhaniiru. Gabaasichi yakka kana keessatti qaamoleen nageenyaa naannoo Amaaraa hidhattoonni faannoo humni waraana Tigraay fi kan mootummaa federaalaa Itoophiyaa keessaa gahee qaban seera duratti akka dhiyaatan gaafateera. Haala naannoo sana jiru tasgabbiitti deebisuufis nagaa eegdonni gamtaa Afrikaa akka bobbaafaman faannoonis hidhannoo akka hiikkatu akka godhamu gaafateera. Naannoon Amaaraa gama isaan himannaa humna addaa naannichaa milishoota faannoo irratti dhiyaate kufaa godheera. Iyya uummata keenya ukkaamsuuf walabummaa biyya isaanii eegsisuuf dirqama biyyaalessaa irra kaahame hooggantoota miseensota caasaa qaamolee nageenyaa fi faannoo warra dhugaa jidduu hariiroo jabaa cabsuun fuula durattis birmadummaa keenya irratti balaan yoo aggaamame hawaasa tokkummaan hin duulle uumuu kan kiyyeeffatedha jechuun gabaasa jaarmiyaalee mirga namoomaa irratti hojjetan kana balaaleffateera. Gabaasichi uummata Amaaraa akka sabaatti haqaa dhoorkateera kan jedhu mootummaan naannoo Amaaraa ummatichi dhaabbilee idil addunyaa haqaa mirga namoomaa fi ijaarsa dimokiraasii irratti hojjetan irraa akka abdii kutu kaayyeeffate jedheera. Kanaafis gabaasichi madaalawaa loogiin alaa fi amanamaa kan hin taanedha itti jedheera. Mootummaan naannoo Amaaraa Amnesty International fi Human Rights Watch jirama siyaasa keessoo biyya danquuf naannolee gidduu rakkoo daangaa jiruuf kaayyoo murtee kennuu qabu jechuunis komateera. Waraanni bilisummaa Oromoo doonii kibbaa Cibraa Soddon Booruu duula opereeshinii maqaa farra riphee lolaatiin itti bobba'e gadi jabeessee ofirraa qolachaa fi diina akka gaariitti adabaa jiraachuu beeksiseera. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Soddon Booruu duula opereeshinii maqaa farra riphee lolaatiin mootummaa bilisiginna
kennamu gaafatee itti duule ofirraa qolachuuf tarkaanfii guggubduu irratti fudhachuun akka gaariitti adabee injifannoo boonsaa irratti gonfachaa jiraachuun beekameera. Lola guyyaa kaleessaa barii barraaqa sa'a 11 walakkaa irratti jalqabeen bakkoota 4 jechuun malkaa Lammii, malkaa Gubaa, malkaa Kuullee, malkaa Roqootti gaggeeffamaa ooleen waraanni weerartuu bakkoota 4 168 du'aan yoo adaban 200 ol madaa guddaa fi salphaan haleellamaniiru. Lola kana keessatti hanga ammaatti kan booji'aman 3 yoo ta'an kanneen booji'amaniif waraanni bilisummaa Oromoo kunuunsa gahaa gochaa fi jiraachuu beekuu dandeenyeerra jedhaniiru. Gama meeshaatiin isnaayiparii 2, kilaashii ammayyaa 26, kilaashii AKM 32, rasaasa bireenii 4,500, rasaasa kilaashii 300, rasaasa dishqaa 800, boombii harkaa 42, hidhannoo 80 ol, moobaayilaa fi meeshaalee garaagaraa hedduu booji'uus hoogganaan cibrichaa beeksiseera. Pirezidaantiin Faransaay amma aangoorra jiran Imaanu'eel Maakrooniin filannoo marsaa dura injifatanis filannoo marsaa lammataan morkattuu isaanii Maayireen irraa qormaan eeggatu salphaa akka hin taane himameeti jira. Dogongora homaa hin uumnu, wantuu hin murteeffamne jechuun deeggartoota isaanii gammachuun isaanitti dubbataniiru. Marratti filannoo pirezidaantummaa marsaa jalqabaa kan irra aanan ta'us marsaa lammataa garuu kan dorgommiin itti jabaatu ta'uu yaadni uummataa sassaabame ni akeeka. Morkattuun Maakroon Leepeen kanneen deeggartoota Maakroon hin taane marti akka isheef sagalee kennan gaafachuun Faransaayinn daandii sirriitti deebifna jetteerti. Filannoo marsaa jalqabaa sagaleewwan kennaman keessaa dhibbeentaan 97 lakkaawwameera. Kanaanis Maakroon sagalee 27.35 yoo argatan, Maayireen 23.97, Jeen Laak Meelonchoon ammoo parsantii 21.7 injifataniiru. Meelonchoon bara kana sagalee waggaa 5 dura argatanii turan caala sagalee olaanaa kan argatan yeroo ta'u hireen nama pirezidaantii ta'uu murteessuu isaanii olaanaadha. Sagalee tokkoyyuu Maareeniif akka hin laanne kan jedhan dorgomaan kun deeggartoota isaaniitiin haa ta'uyyuu malee akka kaadhimamtoota kaanii kallattiinis Maakrooniif sagalee akka kennan hin dubbanne. Deeggartoonni Meelonchoon marsaa lammaffaa irratti bahanii sagalee ni kennu yoo ta'e sagaleen isaanii kun filannoo kana irratti adda addummaa ni uuma. Filannoo pirezidaantummaa Faransaay alanaa kana irratti kaadhimamtoonni 12 kan dorgoman yeroo ta'u sagalee irra hedduu kan argatan kaadhimamtoota 3 kana. Kaadhimamtoonni hafan 9 filannoo marsaa lammataa irratti hirmaachuuf waan abdii qaban miti. Garuu ammoo yaada jedhamu fayyadamuun deeggartoonni isaanii kaadhimamaa abdii qabuuf sagalee akka kennan gochuu danda'u. Paartileen seenaa siyaasa Faransaay keessa biyyattii bulchuun beekaman paartiin Riippaabilikaanii fi Sooshaaliist akka malee laafanii mul'achuun filannoon kun addatti yaadatama. Paartileen lameen kunniin baasii duula filannoof baasan mootummaan akka bakka buusuuf yoo xiqqaate sagalee parsantii 5 argachuu malanillee hin arganne. Paartilee sagalee parsantii 5 gad argataniif maallaqni kennamu yuuroo 800 qofaadha. Filannoo marsaa lammataan Leepeen salphaatti carraa pirezidaantii ta'uu Maakrooniif hin gadhiisan jechuun xiinxaltoonni dubbataniiru. Leepeen kaadhimamtoota filannoo marsaa duraa sagalee 700 argatan kan akka Eriik Zoomerii fi Niikoolas Diipuunti irraa abdii kutaniiru. Kaadhimamtoonni kunis deeggartoonni isaanii marsaa lammataan Leepeen akka filatan dhaamaniiru. Maakrooniin gama isaaniin kenniinsi sagalee marsaa lammataa eegaluu dura hiriira deeggarsaa guddaa fi haasaa TV karoorsaniiru. Kaadhimamtoonni kaanis deeggarsa kennaafiti jiru. Yaada uummataa sassaabamaa jiruun Maakrooniin filannoo kana akka irra aanan tilmaamni ni jira. Kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa oduun keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godhaa, daawwadhaa, laayik godhaa, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godhaa. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godhaa, daawwadhaa, laayik godhaa,
waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godhaa. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree miidiyaa.